ati la guys waraabina yoo adda baane la qophaa'e. Eenyu? Ammoo. Anaatiitu yoo isin adda baatan qophaa'ee si eega. Qophootee na deemal. Habuuta eegaa. Si malee bashi bara. Ay, sagaltu haadhatu bara afaan dhageenyaaf. Garuu bikkee ati naa qabdu fuula keetirraa ni mul'ata bara intala baadiyyaa ammallee kana jaallattu. Bakki sii qabaadhu ba'a kophaa. Ammoo gaa rabbii jira wayi rabbitti dhagaa harii hanga ati taanii. Taan jedha diimteen akka as deebifattee. Guys, me anaatiitu like isinumti nuu murteessaa. Na khireeffattee jee yeroo karaa kafaluu dadhabde si gallakkistiin jeen. Akkas hin jenne bara sammuun jee bara ana kireeffattee osoo hin taane sammuun. Egaa sammuutaan ta'e kireeffattee miree sammuutaan ta'e kireeffattee. Sammuun tiyya kireeffattee hoggaan joommoo isii qofaa yaadu jira jechuu kiyya beektaa. No, bar na kireeffattee osoo silaa sammuutiyyaa na hattee sammuutiyya fudhattee hojjattee ni fudhatama sii galee sammuutiyya na kireeffattee jette yeroo karaan manaa karaan kafaluu dadhabde si gallakkistee. Laal sammuu na kireeffattee yeroo isin jiru ijoollee magaalaatti sii gala jeeti ijoollee dirreedhaa si jeeti. Wallaan ni dhufti inshaallah yoo rabbi jee idaa rafaa kanarratti ni dhufti. Sawa. Idaa rafaa kanatti. Saniifuu? Saniifuu intala baadiyyaa yoo rabbiin je'ee lammaffaa taate. Ijoon Dubaay miti jechaa jiran. Eessa Dubaay natti maaka guys wallahi. Dubaay jirti. Dubaay. barreessime Hajar Ahmed barreessime yoo Dubaay ta'uu baate. Irra guddaan Beeruuti jechuu jiran. Jibuutii yoo jiraatte illee rakkoon qabu guys wanti guddaan jiraachuu isiiti. Garuu hanga ammaa maaf irra tursiistaa? Maal baanta? Isii atiis xiqqoo sammuu na kireeffattee ture dhugaani beekta gaafa hojii jiru sanitti sababa ati dhiyeessisaa. Turtee yeroo naaf ati wal jaalannu sanitti areeda baasuu qabdaan. Akkasumti mamme akkasumti. Akkanaati aan jennaani lakki akkanaa miti ijee sababa akkanaatiif bakka kana akkanatti cufasee galee. Amma yaadni kee walitti deebinaadha moo akkami sila? Dhaggeeffadhu. Waan ati kanaan aan jennaani wanni kanaa kun akkanaa fi bakka kanaa immoo akkana jettiin akkanaaf akkana cufe. Enna amma atis bakkan aan siin jeesan dhuftee jirtu. Kaayyoon naafete irratti walii galee guddadhu. Amma akka dura xiqqaan ture xiqqoo areedaas naa baasii naan jirti ture. Yaa guddadhu. Gara nama guddinaa hootus hin ta'e. Areedaas hoggaanitti. Malee gara dhalaa biraatii wajjin hariiroo uumisiin hin qabne. Ati gaafuma sanirraa na guddifachuu qabda. Ummaa almost eegaa areeda baasii naa guddadhu naan jette baatii 8 yoo xiqqaate. Baatii 8. Baatii 8 keessatti immoo yeroo nama areeda baasee wanta jiru biqiltuun dhufte. Saniifuu yeroo ati sila areeda baasi jettee lafa na keessu sanitti biqiltuun ammoo. Ani wani lafa sakaa hin jiru guddadhu sinjee waan san godhi sinjee waan san godhaa jirta no ifiif kararraa yettee qotte. Osuma waan na sinjee godhaa jirtu bar kara biraa deemu eegalte. Amma saniifuu ati as deebiidha moo yaanni kam akkam Oromiyaadha yeroo dubbatutti. Akkam as deebii. Lammaffaa yoo taate waliin karakkaru laamman talabaadiyyaa yoo lammaffaa taate niin gaha sillamuu. Lammaffaa miti amma tokkoffaa waan ta'u. Akkas taanaan ni ta'a tole. Karaa kan kee qabattee karaa kan kee qabadhu. Karaa si baasu ammoo ni beektaatu.
Gizee jaalalti fudhatanii dhuunfaa isaa dhumte eessatti akka deebituuf eessa akka deexatu hin beeku. Taa'ii garuu Suzaan. Ni dhumti jaalalti tun kunoo nama 700 jala jiraami. Jaalalti tun ni dhumti. Wallahi ni dhuma amma karatti jaalalti jaafta biqiltuu ni dhumti amma intala. Ni dhumti jaalalti. Haatu yeroo sanii bakka ni beeta. Egalee hoddee bisiin hin jiru. Ba'aan kanarra si kaa'ee karaa guddina kanarra si kaa'ee malee an karaa ittiin karaa gurgurtuu miti si galee karaa guddinarra si kaa'ee guddadhu akkana ta'e kanaan kana godhi akkas godhi jedhee karaarra si kaa'ee osuma karaa sanarra dhufaa jirtu jabaatti gaafatti jabaatti siin dawwalu guyyaa waan bareedaa gooti siin dawwalu. Ni dawwaltu. Annaa duuba horee. Haala bareedarra jirtaa maamiin jabaadhu. Akkana jirtaa jabaadhu. Bar namaatu waa gurra na buuseetiin bar michiyoon tun intalti baadiyyaa siin feetu beekaa siin jetti malee jaanii namni tokko namnummaa si beeku waa gurra na buusnaan shakkee anis intallee ture. Maanan gaafatiin jettee Suzaa waan akkana jira wanni kanaa kun dhugaadha jettee maanan gaafatin. Awa bara rabbu maan na kasa. Akmii waan taka kana gaafattee ni jira. Injiru bara maan kisaara amma laafuun hojjechuu manaaf yaadde haasoo inni kana amma jiru kutanii xiqqoon olaama miidhootti erganii magana awa bara kira. Ana jeesin jedhu bana kareeffattee. Guys, me anaatiitu like isinumti nuu murteessaa. Na kireeffattee jee yeroo karaa kafaluu dadhabde si gallakkistiin jeen. Akkas hin jenne bara sammuun jee bara ana kireeffattee osoo hin taane sammuu. Egaa sammuu tantee kireeffattee miree sammuu tantee kireeffattee. Sammuu tiyya kireeffattee hoggaan joommoo isii qofaa yaadu jira jechuu kiyya beektaa. No, bar na kireeffattee osoo silaa sammuu tiyyaa na hattee, sammuu tiyya fudhattee guuttattee. Ni fudhatama si galee sammuu tiyya na kireeffattee jette yeroo karaan manaa dhufu karaan kafaluu dadhabde si gallakkistee. Laal sammuu na kireeffattee yeroo isin jiru ijoollee magaalaatti si gala jeeti ijoollee dirradaati jeeti. No. Ijoollee dirradaatiif maaliin jiru akka Itoophiyaatti kiraan kiraadha. Kiraan kiraadha. Araan muranii erganii dhiisgaa televizyiyaa. Jiri. Ayo nanga chance kanatti fayyadamne maalitti fayyadaman. Bultiin andiginiti la. Bultiin andiginiti nageeyuma wala gaafanna. No bara bultii me maal jee micoomsiif hin taatu hin dhiisin jenne hootu gama fayyadee bisiin hin jenne. Sammuu kireeffattee na kireeffattee. Egaa kireeffattee miiree yeroo kiraa manaa kafaluu dadhabdee ni baati. Ayi. Namni kamiyyuu gisee mana miti bar sammuu tiyya kireeffattee kaniin jeemmoo. Kiraa yeroo kafaltii kafaluu dadhabdee ni gallakkiste gaa sammuu hin ta'e. Ilaalumaa kireeffattee bara ibdura kafaltee jirti hanqa afiraa. Kontoraata fudhattee miti kontoraanni dhuma qaba. Mana tokko gaafa kontoraata fuutee ijaartee fixxu ni dhumaa jechuudha kontoraanni. Achi saamee kan talabadiyyaa biyyaati jirti sanii amma saamee qaba. Maaliif jette? Walla baruun fedhe. Saalam. Ganama irraa PM. Ganama PM'n tun. PM'n sa'aatii hudha zuurii irraa achi garagalee. Amma zuuriidha jechuudha isin biraan. Zuurii dabalee jira garaa sireechi deemu jira. Biyyaati jirti san maal jaamasa? Itoophiyaa. Ay dhugatti suuzi biyyaati jirti san maal jaama na jalaa badee. City mo country. Country amale city dis. Kan. Canada. Amma te dubbi as qayyamu himi. Guys, laalami. Nama waggaa sadi ana waggaa lama na wajjina see baatii saddeet dadhabanne arraan kana dhufee biyya di jirtu san maal jaamti. Country. Intala baadiyyaa bar bakka dhiisi.
وين ستي مفتري نتي ميجا وانا نتي مبرباد ديسان نتيم زوداتني نتيم ديس ولا ديس No. La mala ni beta. Ana mala khiyati wani takkan dubbat da jaya ta garte. Yo gara khiya hesatti afte. Na dibam sifti. Wana mi sitti ni masinan jeli si mata khiya na yatin dan dohim. ولا جي Ya hindan don. Dubbina ma mal de chubar padi je mata khasara galchuna. أما بكدر ناقب بسنا كم سلاد إيجا نمان جلد ورقة إيخان إيجا نافي بقلتون والجل إن إيخان بكدر ناقب دو أن سيجرمو أكما درانيتين أني تخيسا بوتا بلا قبمو بوتا تيسن نمني براسيني جرمو ولان تبنا دمو أكما كم سلاوان خان الراتيكو بيكم سوالي جلاتيف Ati bakka kam na gabda. أنا متي لقاد بتشودا في بقلتون قوت ما نقوتو كام خيا ومفتي يرتي لقاد بتشودا قرو مو خرفوا القرات وان أمم بيكون دندو أما في قرو بكن دران باتي سديت درا بكن سيك أبا تشاتورسان أما بقلتو فين كبا تيتين برو في الأمان سلا Anillee hanga bootaa barandaa takka somaa fi hin qabu. بوتان مالي بوتان درانين Barandallee taatu si binda. بوتان درانين كابو Hin qabde. أيه رب ما توا أيه Maati. هما Hai, namni laa dhageeffadhu. Namni waan takka amma istee deemta. Wanni ati dhiisee nu sammuu fa'ifaati immoo dhagaanuu bakka abbaan dhiisetti hin taa'u ni deema. Egalee muka ifaa qofa qaamnachumatti yoo akka carraa taatee biyyeenis nyaadhamee tuma bakka sanitti dhufu. Saniifuu barandallee taatu qabbanarraa zeeroo misirroo barandallee nu mul'atu. نتر وان كويا Amma biqiltuun isii sidii sun afaan qabu barsamuu wanta inni xireeffattee bar. ولا أنا ديفتو بقلتون ناخذت No, sammuu wanta inni xireeffattee bar biqiltuun sidii sun isii afaan qabu. Ni xireeffattee. بقلتون أنيس ولا Sure. إتنا من ولا الدون التاني الدون منان إيه Dhugaadha. لقاني نمنان Dhugaadha. لقاني نمنان بقلتوني نمنان Ifirraa hangam takka amantii qabda. أوفر كنا أنقومات أقرتو كان Duuba ifirraa amantii hanga qabdu beektu namarraa amantii hangam takka qabdu kamitti beektu. يا رب والله هاي ناهي أورو تولي أوفر عملتين إنك والله Hangam takka. ها Hangam takka. 100% دبا Guyyaa isii jaallattu ni beekta turte. لكتين بخير جويا إسين بقلتو جويا نجال الديوم من بيتا أما ندور فيسبوك خيارات عن مسجد تكويوا قرت جرات مثلا سيسن توري مسجد جمتي من تافة دبي رومي دبي منارة دبي مايكروفون دبي تنكما توري تكو بوست قريتين توري سامبو دبقلتو نفتي خيسانا دبستي مسجد سنيف قرشي كم شنتم خنيتيف almost miidiyoota kana walaloodhaan tiktok irratti beeka dhuftee yeroo isiin masjidaaf fakkeenyaaf miidiyoon tun biyya arabaa keessa jirti hojii arabaa hojjechaa of jiraachisaa maatii si jiraachisaa waan rabbii kana yeroo isiin keessaan dhuftee qarshii 5,000 irratti dhugaa rabbii hedduu akkaan isii tana jaaladhu akkaan bika guddaa qabaadhuuf na goote sanaan booda hedduun kabajuun eegale hedduun jaallachuun eegale gaafii jaalalaallee walii dhiyeessine akkasitti amma yeroo haala gaariirra jira anillee gammachuma sanii fi
sillee afeer. Maali ni beektaa? Nama tokko hoggaa waa godhu jaalatti guyyaa si qabdu hin beektu. Amma isii waan kana gooteef maashaallah namni kana nama jaallatamuu qabudha. Namni kamiyyuu waan diin irratti hirmaatu waan bareedaadha. Namni haqa rabbii beeku beektaa haqa jaarsaatis likkitti eegaa waanuma jaansaniifin. Amma dhageeffadhu. Ati yeroo sanatti miira gammachuu bakka isiin amantiidhaaf wayin ammoo masgida isiitiif qabdu miiraatiitutu yeroo san si butee jaalasi fakkaate malee gammachuu micoontu hangam takka bakka rabbi. Nagaatti intala baadiyyaa. Wallahi mana na diigaa jirta. Wallahi. No. Adan dimin alake. Mana na diigamaa jira. Adan dimin ana dadi maisinin jawar. Ayye bakka maashaallah qofa nu gargaare maashaallah qofa waliin nu dhaabbitu wayi. Ana maali manguddoo si fakkaadhe qadu wayi godhaan jettu. Maal rakkoo qaba? Inna waliif isin yaadisuu jenne ana achi manguddoo si fakkaadhe. Hanqanumaan barbaadata umrii wajjinaa dheeradhaa. Yaa umrii wajjisin yaadheere sammoo kiraa osoo hin tahin fudhannatti jijjiira. Kiraarraa gara fudhannatti jijjiira. Tole. Garuu ati laa gaasii waraabina yoo adda baane laa qophaa'i. Eenyu? Ammoo. Anaatiitu yoo isin adda baatan qophaa'ee si eega. Qophooytee na hidhee maali? Habuuta egaa. Si malee bashi bara. Sagaltuu haadhatu bara afaan dhageenyaaf. Garuu bikkee ati naa qabdu fuula keetirraa ni mul'ata bara intala baadiyyaa ammallee kana jaallattu. Bakki sii qabaadhu ba'aa kophaa. Ammoo gaa rabbii jira wayi rabbitti dhagaa harii hangati taanii. Taan jedha diimtee natti as deebitu. Anama fakkeenyaaf osoo biqiltuun deemtee heerumtee ijoollee 10 argattee natti deebitee illee numaan fuudhaan maaliif jennaan waan hedduu jaalladhuuf. Ati immoo akkasii waan ta'e nan qeebaltu. Ani fuudhu miti taabiraatu akkanatti achi garagaltee ilaalannaa naaf jira. Yaa'u. Ejji isaa anarraa bu'uu qabdu. Saayiba kiyyanii beektaanii tokkummaa. Tokkummaan hin beekne. Ayyee. Tokkee. Tokkummaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Jirtaa? Nagaya. Jira ati maaf mana diida tokkummaa? Mana maaliin si diiga manni kee waroon qabu sidhuma manni kee. Maaliif amma na ajaa'iba garaana nyaatta beektaarraa mucaa gaafadhe. Tokkummaa biloo keettee guumaa biloo keettee qorataa biloo keettee anjara kaa biloo in biloo koo waan fidde fidisiin jette mana maalii qabdare. Rakkoon qabu nuti waan jiru keessaa naasofneerra garuu ati qorataadha jettee mana na diiguuf yaalii natti godhaa jirtu argeen jira garuu biqiltuun na dhabdee yoomillee jiraachuu hin dandeessu. Hin dandeessu ka gaafadhee bara akkasi malee jiraachuu dandeessu maal laayibii argite miti sheersitti godhanii. Kunoo waraabamee natti dhufeera masmiyaa illaatin. Isaan bulteenu biloo kitamoo jennaan lakkiisin dhabuurra suba dhabuun filadhaa siin jettee kanaa ol maal barbaaddare. Akkas jettee jirti. Hayi gaafadhu ka baale oo itu biloo yaada taa'uudhaa jennaan. Dubbiin gaafuma kiraa taatu baddee bar. Hawwa ammas mataan na kireeffame gaa. Amma tokkummaa dhugatti mijoon akkana jettee jirti.
Imbiloo kuwette bar wanna anallee giroodhaan keessaa baasii qorataa biloo kennaan du'eensa galgubadha imbiloo kujet isaan ni bultamoo hin bultuu yookaan hin hoogganamtaa fi hin dhageessaa yaada isaa jennaan nan dhagaa'etti qorataan biloo taanaan nam fannifaman biloo kuwette bar kana jechuun siin hin bultuu jechuudha akka karaa gabaabaa afaan oromootti gaafa hiikamu. Jamaama mataanna naanna'ee biyyaa. Ati akkasiin qorataa bilooqtu hin barbaadde moo hin barbaaddu gaaffii? Ni barbaade wallahi. An tokkummaa miti mee dhugumaan si jaallatti mee qorataa bilooqsi siin alaali ka gaafa sana tokkummaa miti naan jedhe. Guys jecha tokkummaa kana naa waraabaa wanti kun miira keessa na galchaa jira naa waraabaati. Hayyeeti waraabaati yoo mucayyoon siif jecha si jaalala keetiif jecha qorataa bilooqte arraba kiyyarraa rifeensa fuuta gaafa sana. Ayyee qorata tole. Isiin immoo qorataa miti yoo laa qorataa mitiiti yoo qorataa tokkummaa lama guumaa sadi yoo bilookuu baatte kunoo an saditti irraa buuseen intala baadiyyaa irra buusa. Haa wali laalla mee lafuma feetetti amma wanta tinsha godhe maarte garaana nyaatta miskiinummaa qabda beektaa. Mucaan onnee si keessa si miti ka jiru qorataa onnee mucaa keessa ka jiru sii galee. Ati bakkeedhaan si jaallatti fooniin jechuun dhugaan akkas Adiraa seera eeggi. Hin jirtu onnee keessa adiraa seeraa waa jirta mucaan onnee keessa sin qabdu si shawwadaa jirta tu shawwadamaa jirta bar. Meeqa wallaahi hin sobda qorataa dhugaa rabbii kunola dhiisi bakka ishii qorataa bakka qorataa rakkoon qabu harkuma kootiin sitti ergee mataa naannessaa rakkoon qabu dhiisi. Hatta sitti bilbileen ture bilbila kiyyan argine isin haasee bar sitti bilbileen ture bar. Bilbiltee turte argeen ture. Yaa yaada isaa hin fudhattaa hin hoogganamtaa fi waan inni jedhe hin guuttaa jennaan hin guutu nan jaalladhe. Amma yoon isii waamee hunda keessan bilooksisee tokkummaa osuma tasteessu. Dhugaa si jaallatti gaafa sanaan ragaan si waan ati jette hin taa gaafa sana of ajjeesi jennaan deemee of saqqalan gaafa sana. Ayyee. Daqiiqaa lama naa kennu. Keessattuu wanna hubachuu qabdu qorataa. Qorataa bilookuu qabdi onnee si keessa jira of keessaa baasi jedhiin. Nyaatamti ati bara. Afaan si shawwadde. Edana dubbiin kun dhugaadha dhiisii bakka. Dhugaa an gaafadhee qorataan akkam jennaan onnee keessa jira sii galee qorataan. Ati kan afaanii tati nama sossobamu taate jechuudha. Hayyi baruu qabda naqqa'uu qabda malee dhiisii biraa deebii ofii bilookii godhi. Bayi qorata nagaatti qorata ciao maanno tokko itti yoo bilbilamen tana baadiyyaa itti bilbilteetti. Sagalee biyyooti godhadhu garuu lubbu. Sagalee biyyooti godhadhu garuu waan dhugaaf. Tokkummaa waan itti mee mataana sossoosaara godhu kunoo tokkummaa waan itti mee amma mataan naanna'ee kaarala. Ammoo haddas intina itteeni haddas ammoo hidhatteeti isin dhabuurra maammeniin dhabuu wayya itteeni ati qorataadhaan. Aboo afaan sirreessi haase. Kunoo qorataan. Yaa. Aboo ati bayi aboon jedhin lubbu intala baadiyyaa. Maqaan na yaame. Ayyaa afaan sirreeffadhu haase haa maali. Afaan isin beektiin haasaa lubbu sin taane si dabbare. Afaanuma keetiin haase. Afaan kiyyaa.